waan gaarii jaalatam. Wantoota gaarii ta'an keessaa tokko simboo yookaan miidhagina. Waa'ee miidhaginaa weellistoonni sirban hayyoonnis qalama isaaniitiin walaleessan. Keessatti qophiin wal dorgommii miidhaginaa mul'achaa jira. Shamarran qophii miidhaginaa irratti hirmaachaa jiran gama aadaaf qabeenya biyyaa beeksisuutiin gahee guddaa qabu. Ya urji file bareedu kaditi agarre takkale. Godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisootti bareedduu magaalaa Walisoo filuuf dhiyeenya kana wal dorgommiin qophaa'eera. Babbareedduun magaalaa Walisoo uffata aadaatiin gara waltajjiitti bahan. Babbareedduun waltajjiirratti bitaa mirga garagalan namoonni galmatti argaman ishee kana tokkoffaa ba'a lakkii ishee kana jedhanii waan cinqaman fakkaatu. Abbootiin seeras ulaagaa kana kan guutuuf innaa argatan natti fakkaataa walitti hasaasu. Haluma ulaagaa abbootii seeratiin durbee Asteer Naggaa bareedduu magaalaa Walisoo taatee tokkoffaa baatee jirti. Alkidaan Margaa fi durbee Zinnaash Alamaayyuu lammaffaaf sadaffaa ta'anii filatamanii jiru. Waa'een wal dorgommii miidhaginaa yoo ka'u miidhagina attamiitutu wal dorgommiif dhiyaata. Bifamoo miidhagina keessaa gaafiin jedhu ka'uu ni mala. Kanumaan wal qabsiisni bareedduu magaalaa Walisoo filuuf ulaagaan keessan maali jennee ogeessa qabxii kennan obbo Diras Dhugoo gaafanne. Egaa tokko hanga sadii baan ulaagaa isaa baasnee ulaagaa adda addaa itti fayyadamne ulaagaan sun immoo akkaataa dheerina isaanii, akkaataa bal'ina mudhii isaanii, akkaataa ulfina isaanii, akkaataa naatoo qaban, akkaataa waltajjii itti qabatan kana addaan madaallee kan dorgommii kana gaggeessineedha. Lammaffaa immoo egaa tiyooriidhaan jechuun amma miidhaginni kun keessaa qofaa miti miidhagina alaatis sin gaafata. Miidhagina keessaa immoo haalli akkamitti waliigala an beekan kan jedhu kan gaaffii adda addaa baasne gaaffii saniin dorgomsisne jechuudha. Yeroo tokko ani miidhagduu miti jedhanii warreen wal dorgommii irraa dheessan jiru. Miidhagina uumamaatiin ala gara wal dorgommii akkanaa dhufuuf maaltu barbaachisa? Yeroo baay'ee miidhaginni kun alaa qofaa miti. Miidhaginni kun kan keessatti. Amma miidhagina jechuun beekumsis miidhagina. Yeroo baay'ee amma akka addunyaattis akka biyya keenyattis yoo ilaalle miidhagina kana kan alaa qofa osoo hin ta'in jechuun fuula isaanii, dhaabbata isaanii, adeemsa isaanii kana qofa osoo hin ta'in miidhagina keessaa beekumsi keessaa hammami kan jedhu sani yeroo baay'ee itti xiyyeeffatamaa jiru jechuudha. Han alaa osoo akkuma jirutti ta'e kan keessatis. Namoonni ennaa dubbatan miidhaginni akkuma ilaalcha abbaatii jedhu. Ofii miidhaginni maali? Durbee Meeroon Gannanaa miseensa koree ogeessota qabxii kennaniin. Akka ilaalcha kootitti miidhagina jechuun iddoo lamatti ilaala. Miidhagina keessaa fi miidhagina irraan jedha. Miidhagina irraa namni tokko naatoo kee fi dheerina kee, qal'ina kee fi waan kana fakkaatan osoo ta'u miidhaginni kee keessaa immoo nama kabajuu ofitti amanuu fi waan kana fakkaatan miidhagina keessa jedhanii amanan karaa kootti. Wal dorgommii kanarratti bareedduun magaalaa Walisoo ta'anii kan filatamanoo miidhagina akkamiin ibsu? Bareedina jechuun haala lamaan ilaalama. Bareedina keessaa fi bareedina gubbaati.
bareedina gubbaa miti qofa miti immoo kan ilaalamu bareedinni keessas ilaalama. Bareedinni iddoo baay'eetti ilaalama. Miidhagni alaa fi waan lama miidhagni alaan jira miidhagni keessaan jira keessattuu immoo miidhagni keessaa immoo baay'ee isaadhaa nuuf ibsa. Inni alaa kun akka balbalaatti ni ilaalani balbala akkuma balbalaatti ni ilaalani inni keessaa immoo baay'ee isa haala jiru sana baay'ee nu miidhagsa jedhanii yaada kanaafuu caalattan isa keessatiif iddoon kenna. Magaalaa Walisootti wal dorgommii miidhaginaa qopheessuun maaliif barbaachise? Kaayoon isaa hoo itti gaafatama dhimma dargaggoof ispoortii magaalaa Walisoo obbo Tashaalaa Shumii. Egaa miidhagina kanatti fayyadamuun immoo wanti hin hojjetamne hin jiru. Shamarran naannoo magaalaa Walisoo keessa jiraatan yoo finnee walitti dorgomsiifnu kaayyoon nu qopheessineef bareedina isaaniitti fayyadamuudhaan rakkoo hawaasummaa rakkoo diinagdee furamuu hin danda'a waan jedhu irraa kaanee sana qofaa furuu odoo hin ta'in aadaan Oromoo uummata magaalaa Walisoo bareedina shamarran kanaatiin ibsamuu hin danda'a. Aadaan kun immoo magaalaa Walisoo qofaatti kan odoo hin ta'in akka Shawaattis akka Oromiyaattis darbees akka Afrikaatti darbeeyyuu akka addunyaatitti aadaan Oromoo naannoo magaalaa Walisoo uummata Walisoo akka ibsamu barbaanneeti. Kan biraa akkuma silaa kaasuu yaale rakkoo hawaasummaa HIV wal qabatee uummata fixaa jiru irratti bareeduma qabnu itti fayyadamnee kenna addaa qabnu taalensii qabnu itti fayyadamuudhaan aadaa uummatichaa bareedduu kanatti fayyadamuudhaan rakkoo sanallee furuun akka uummanni of beekee irraa ofitti sugachuun hin danda'ama isa jedhu irraa kaan. Qophiin akkanaa magaalota biraattis haa babal'atu jennaa xumurre.